يوم من الباتا سلسة دمني أقرتني قموريتي وهي وامل الركعة نصول ساني قوني جنة يعني كوني مرو جيجاون حقم جناني أكا انتلتي اتبوتي أكا انتلتي فارفتي جد عرسين كده أورموني سوني يادا إسيني همني مالي أجي جينا ولا كايو جينا ربي تبيغا كان أرتي وني كان إسيني إبسيبي كان أرتي هندوفتاني شمنان أكا نغرغارتاني أنا ما كان إسيني دوبتا جركوني إبراهيم شافعي إمام مسجد قدّا تأو أباك سن تأو نبيتاني إمام قدبي كنافي أكا قدبي تتلي إمام وجدتني نمي ندوبة في أنا هن إفسا أما اللي كان ولي وان كان دبرسا جراني شيخ كدير حافظة شيخ كدير أمان شيخ كدير حافظة كنام بيكمانيهم بيتني درتا مجلس على أنا كنا أكسمان إمو اتعاني شيخ بشير فيسو خطيبة لما فا كشي عبد القادر كتبه بجلت قدسا جراني agartee ka bakka isaanii bu'ee gaaf isaan hin jirre nuu khaxabanii shaabbii bareeda shaabbii diinii namni haganaa gabaabinnaan isinii agartee dabarsaa akka wanti nu amma isinii dabarsaa jirruun kun tokko anattuu keessa jira kun Sheekh Ahmad Muhammadi daa'ii agartanii beekamaa gizee ammaatiif hasaasa keessatti mutaharrika sochoosee sochoosu agartee isa kun ammootu Haaji Abdii teessisooti akka wanti nama sadii kanaan galee akkasitti yaaddanii akka nu dabarsitanii taanii lakki taanii ganaa itti yaadnee hoo daballaa ammaaf kanuma fokkaataa sheeka keenya akka nu gargaartan akka imimmaan irraa hayxan duuti musiibaa itti galtee rakkoon isaanii nutti ammoo musiibaa guddaa san caalu ta'ee namni ajala du'aa ka isaan danqamanii miidhamanii gatamanii dagatamanii isaan jedhan kanattu nuuf du'a guddaa nuuf ta'ee argamee jira akka nu gargaartanii sheeka keenya as keessaa baaftaniif hadaraa isin jenna jazaakumullahu khayran rabbi jazaa keessan firdoosin isinii haa deebi'u bakka jirtanitti bakkuma jirtanitti ilmi keenya ka Oromoo ilmi keenya ka Arsii ilmi keenya ka Islaamaa keessattuu ijoolleen hasaasaa warri tanaan durallee waa'ee mucaa yatiima mucaa isaaniillee warri Ameerikaanii socho'aa jira dhageenyee jira haa ta'u osoo mariin dalaganii ka dursantu eenyu silaa waliin laallaa sanillee baga dalaydanii maa dalaydan hin jennu walaakin al-afdal al-awla caalaan kan gartee maal fokkaataa sila kana nuti fokkaataa wani kanallee jedheefi ijoolleen isaanii tokkoffaa rabbiin qabdi lamuu biyya gartee dammayxe keessa biyya ilmoo namaa kunuunsitu keessa jirti keenyaallee keenyaa jechuun mana jechu manallee biyya namaa yatiimaa gootu malallee nama biyya yatiimaa gootu keessa jirtan sanuu hin beeytanii keessan kun fadlaadhaa dabalataa baga gootanii fi haa ta'u malee sheeka eenyu yoo nuuf isin hin argin kanatti caccabanii usuun dulloomne nu harkaa dulloomanii eenyuun nu khaxabaa kutbaa isaanii jum'aa banadhaati caqasaa isiniin jedhaa nama akkanaa kana nu duraa rakkatuu qabu waan tokko xalaq isinii godhee jira yookaan mana kaleessinaa yookaan sanuma achitti jabeessinaa yookaan gammureetti binnaa sayyaaraa jechuun afaan arabaatiin isinii wayyaa sayyaaraa jechuun kanaaf obboleeyyan kiyya yoo dandeenya akkas goona yookaan waan bunaan bitatan isaanii goonee du'aayii isaanii goona akka makmaaka geegawoon hagam jennaani akka intaltitti bootteessani fuula afur qabadhaati socho'a assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu rabbi farfama baruu samyahu ya mi'awa kam yahu ya khubazan dorkihum nahu ya khubazan dorkihum nahu alhamdulillahi ya Allah يا خنفر سامعه نعمته هندبت شكري سهاقه ثم الرابر سبتين يسله
نقيا ندبر سيكين لا غنداو جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نخايو أرقاه لخي بريدا سنفايو أرقاه لخي بريدا سنفايو أرقاه لخي بريدا سنفايو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي يا الله يا ربي خلق